Harkafuni ashama kam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nagaan keenya kabajaaf jaalala bakka jirtan maratti isin qaqqabu kun qophii keessumaa shirshirriiti. Keessumaa shirshirrii keenya har'aatiin immoo nama jabaa fi jaallatamaa ogeessa muuziqaa akkasuma qindeessaa muuziqaa baroota dheeraaf dagalee yookaan immoo utubaa aartii Oromoo ta'uudhaan tajaajilaa ture tokko qabadhee dhiyaadheeti kanan jiru. Egaa bu'aa bahii jireenya isaatii akkasuma muuxannoo isaa ammoo maalirra jira fuuldurri muuziqeessitoota akkasuma ogeessota muuziqaa lafaa dhufanii fi kan ammatti jiranii maal kan jedhu isa waliin yeroo gaarii qaban jechuudha. Aga xumuraatti akka nu faana taatan isin afeera qophii kana qopheessuun kan isin faana turu ani Lalisaa Alamuuti ogeessi kaameraa immoo Lammii Solomoon faana jira. Aga xumuraatti yoo nu faana taatan waa'ee muuziqaa Oromoo akkasuma qindeessummaa gama muuziqaatiin jiru maal akka ta'e kan waliin taphannu ta'a. Yeroo gaarii nu faana qabaattan himmu kooftanii isin hin jenna. Ayyee Muktaar bagana kan dhufte. Bagana kan dhufte. Ayyee baay'een namaa si beeku warri dirree muuziqaa keessa jiran kanneen dirree muuziqaan ala jiran kanneen nu daawwataatii jiran immoo Muktaar Adeeroo eenyu kan jedhaniif immoo namni kun aaraallee nutti hin taane garuu wal baruu qabnaa kanneen jechaa jiraniif ammoo Muktaar Adeeroo eenyudha beedawatoota keenya waliin hiree kanaan wal bari. Sirri maqaan kiyya Muktaar Adeeroo jedhama. Kan nuti Oromiyaa bahaa Harargee bahaati. Kanuma waliin kiyya seenaa kiyya gabaabaatti. Maqaatii fi eenyummaa kee kanadha. Kaan immoo turtii waliin taa'isna waan ta'eef waan baay'ee haasofnaan taphannaa. Addunyaa muuziqaa keessatti wantoota garaagaraa kaasnee haasofuu dandeenya yeroo qabnu keessatti. Seensaaf akka nu ta'utti yeroon waa'ee kee dudduubatti deebinee haasofnu. Muktaar Adeeroo waggaa lama umurii isaa ganna waggaa lama wayita baatamutti biyya gadhiisee gara Somaaliyaatti imalee achumaan jireenya baqaa dhandhamuu eegale umurii isaa waggaa lamaatti jedhu. Umurii waggaa lamaan sun waan haasa'amu kun dhugaadha moo Muktaar Adeeroo waggaa lamaan akkamiin jireenya baqaatti mataa isaa miila isaa cuuphate? Sirriidha. Umriin kiyya dhuguma anaa waggaa lamaatti biyya kanaa qabee namni if gaafata akkamitti waggaa lama biyya mattu hin jedha. Deemuu dandeessamoo biyya beektamoo kanaa miti ana waggaa lama guutuu hin jedhu maatii kiyya wajjin kan hin ba'e if ka osoo hin ta'in maatii kiyya na fuudhee naan deeme bara 1977 akka lakkoofsa Awurooppaatti lolaa ture Somaalii fi Itoophiyaa gidduu akka carraatii nuti Oromiyaa bahaa waan taaneef naannoo nuti jirantu naannoo lolli irra gaggeeffame sun waan ta'eef achuu sababa sunanii baqannee karaa Somaalii deemne. Sisteema yeroo sun hojii jiru yeroo sun biyya kana bulchuu wajjin maatiin keenya sakkina waan qabaniif bakka silaa karaa Finfinnee ol deemuu qaban biyya dhuftee biyya keenya waraante. Wajji baqataniif karas waliin garas. Karas so Muktaar ta'uu kiyyaa kan hin beeke ergaan biyya Somaalii dhaqe kan inni bareechuudha. Kanuma akkaan itti bee kana. Kanaaf waggaa lama bee jedha. Waggaa lamatti jireenya baqaaf saaxilame kan jiran dhugaadha jechuudha. Achi deebitee immoo gara Itoophiyaa keessatti immoo deebitee gara Keeniyaa jira. San gidduutti egaa bu'aa bahiiwwan jireenyaa qabsoon uummata adda addaa daddabarseeti kan itti jirtu. Somaaliyaadha amata meeqa booddee gara Itoophiyaatti deebitee haalli Itoophiyaatti tufte maal fakkaata ture? Somaaliyaa irraa yeroo deebi'u umriin kiyya waggaa 15 ture. Bara 1990 deebi'e. So which is waggaa 13 jiraadha jechuudha biyya Somaalii. Dargaggummaa daa'imummaa keessatti fixadhee yeroo deebi'u dargii bulcha biyya kana yeroo sun illee haala hamaa keessa ture yeroo sun uummanni Oromootis yeroo qabsoon Oromoodhaa mootummaan duraan gargaaraa turte akka Somaalii jirtu sun diigamtee taasii nama Oromoo jiru maquma Oromoo ta'uudhaaf namni gidiramaa ture akka Mustafaa Harawweefaa yeroo sun ka qaban ajjeesan yarri warri dargiidhaati yeroo nuti walumaan ol galle. Kanaaf yeroo sun dhufee haalli biyya kana keessa ture jabaa ture toora ji'a 9 kana booda mangistuun biyyaa ba'a. Baqatee ba'e. Akkasitti karaa sun inni qabsoo hidhannoodhaa ta'e yeroo sun naannoo Oromiyaa baay'ee jirtu yeroo sun waggaa 16 seenee itti makame waggaa tokko almost
Qabsoo hidhannoos dhabdhamtee dhabdhamee bosona seentee lolteetta sirrii sun booda maatii ilaaluudhaaf osoo karaa maatii deemu namnummaa keenya wayinu qabsiise nuti hidhannoo hin qabne horsa jedhanii harar nu geessanii harar kana keessa wanti jira misraaqisii jedhanii mana lafa jalaa achitti ji'a lamaan hidhame sun booda waan nuni baay'ateef warri horsa dura bane anafaadha yeroo hidhaa mana kaambii waraana akka ture sun warri dura geessanii achitti hidhamee anafaadha yeroo sun pirezidaantiin Oromiyaadha Hasan Ali ture. Pirezidaantii yeroo ce'umsaa sana. Ce'umsaa sana itti dhufanii orienteeshina yookaan taaddisoo jedhanii yeroo sun ji'a sagal booda achirraa ba'ee yeroo muraasa booda turre karaa Kiiniyaa deeme. Ammas jireenya baqaatti dabartee. Baqaa haareetti eegalee achirraa Kiiniyaa ji'a jahan ta'e ji'a jaha booda Ameerikaan deeme kanuma fakkaatu. Faanaan meeqa qindeessaa muuziqaa jabaa artistoota jajjaboo Oromoo dudduuba jirudha. Ammoo sagaleen isin weellistaa. Walaloos yeedaloos ni barreessitaa namoota gurguddoofis ni laattaa. San dura garuu dudduubatti si deebiseen gara Somaaliyaatti si machiseetan. Wayita daa'ima turte hojii muuziqaa kana Somaaliidhumatti barte moo haala kamiin addunyaa muuziqaa keessa seentee dura ijoollummaa keetiif muuziqaan akkam ture? Sirri waa'ee muuziqaa kana yaa jaalaltiin jirti garuu hin beeku. Nama muuziqaatiin ta'uu ta'a yookaan muuziqaa keessaan galuu ta'a ka jiru kuni na keessa hin turre. Akkuma daa'ima mana barnoota deemuu taphachuu kana malee waan muuziqaa keessa hin turre yeroon as deebi'us akkuma isin jedhu haalli biyya kanatti gaariin turre akka itti farkattu bakka itti farkattu sun muuziqaa danda'uu keetii fi sirbuu kee haalli si mijeessu hin jiru argachuudhaafis soo kanamaaf tasuma hojii adduu waan muuziqaa keessa seenetti erga Kiiniyaa dhaqe booda namoota muuziqaa ta'utu argu eegalee sun booda ergaan Ameerikaa dhaqu yeroo nan dhaqu sun isteetiin anatti bu'ee Minnesota jedhamti biyya cabbiiti akka malee qorraa haya iskuuliin eegalee achirraa yeroo mana galu hin jiru bakki nan dhaqu asii gabbaatu faranjii gasiin faranjiidha mana keessa kiiboordii wayii ture beektaa ilmaa beeraa kiyyaa qaba Zahir jedhama Zahir Khaliif artistiidha isaatu bitee manaa qaba manuma keenya kana jirti jechuudha achumatti asuma yaalu san erguma Ameerikaa baatee erga Ameerikaa kuno asumaan taphadhu sirba lama sadii afur asumaan jedhu Ali Birraa jiru kun namne so Ali Birraan fedhii na keessa jiruu fi enerjii kiyya argee yeroo isaa baay'een irratti kan karaa muuziqaa kan seenu isa Saalah Galmoo Rabbiraan mucaa godhuu fi Eelamuu Alii jaroota kana yeroo inni kan muuziqaa keessa seenu kana godhan. Baasii godhanii jechuudha. Egaa Somaaliyaadhaa baatee gara Itoophiyaadhaa immoo ammas gara Keeniyaadhaa immoo gara Ameerikaa achi immoo addunyaa dirree muuziqaa keessa seentee biyyoota alaatiif keessumaa Ameerikaatti ati muuziqaadha kan baratte yookaan kan ati addunyaa muuziqaa keessa seentee achii fi muuziqaan achi jiruuf muuziqaan as Oromiyaa jiru wal bira qabdee yoo ilaalte haalli qindoomina isaatii akka itti wantoota ilaalaa turte maal fakkaatan wal bira qabdee yoo ilaaltu. Dhuguma dubbachuudhaaf if muuziqaa Oromoodhaa if duuba deebinee yoo ilaallu eessarraa eegalee believe waggaa 60 1960 jechuudha akka Awurooppaatti yeroo Afran qalloon muuziqaa eegaltu yeroo sunii muuziqaaleen yeroo sunii ka waraabamu nagu dhageessu muuziqaa bareedaadha artistoonni akka Ali Shabboo Ali Birraa jara kana Shantaa Shubbisaa fa'aadha sun booda ni jijjiirame haalli muuziqaa Oromoodhaa if duuba deebi'ee namni wallistoonni carraa gaariin akka muuziqaan Oromoodhaa du'aa ture 80 keessa 90 kana eegala irratti warra akka Daawwitii Mokonnon fa'aa Eebbisaa Addunyaa fa'aa artistoonni Waamusheekaa fa'aa baay'ee kan Adnaan Muhammad jedhee so muuziqaan Oromoodhaa achirraa eegalee karaa dijitaalitti deebi'aa dhufe haalli maatii kana gaafatu kun qindeessaa muuziqaa irratti biyyaa fi biyya alaatti asitti namni ijoolleen Oromoodhaa baay'een ka ogummaa muuziqaa qabdus ka barattees ka istiidiyoo gurguddaa qabdus ka hojii biraan qabna jechuudha. Biyya alaas nuti rakkisaadha. Hojii dhuunfaa hojjettee maatii kee guddifachaa muuziqaa hojjechuun
akka malee ulfaataadha. Kanaaf ka biyya keessa jiru ammoo kana yeroo ammaa kanatti ijoollee biyya keessa jirtutu muuziqaadhaan cimtu. Kanaaf haalachi itti hojjetamaa tureef ammoo bira qabdu garaagarummaa guddaatu jira. Meeqa yeroo amma biyya san keessatti keessumaa immoo biyya kana keessatti hojii muuziqaa Oromoo guddisuu keessatti aarsaa gurguddaan akkuma ijoollee qaba kaasee durumaa kaasee kaffalamaatti tureera. Kan hojii muuziqaa Oromootiin siyaasa Oromoo ofaa turan ofuma immoo akka Usmaa yoo Musaafaa Ibsaa Addunyaafaa lubbuutti dhaban jiru. San dura immoo baandii Afran Qallootu jira. Mee ati daa'ima taatee waa'ee Afran Qalloo akkamitti yaadatta? Itti ol guddattee immoo isaanii waliinis illee miseensota waliin illee carraa argattee waan hojjettee natti fakkaata hojjettee tasii. Sanoo akkamitti miireeffatta akkamitti yaadatta mee Afran Qalloo? Sirri Afran Qalloon yeroo sanan hin dhalanne yeroo baandiin Afran Qalloo ijaaramtu garuu akka carraa ta'ee hangafaa fi hangafoottii Afran Qalloo keessa warra aartistii ta'an Ali Birraa fi Ali Shabboodha. Warri immoo addunyaarra jiru lubbuudhaan jiru kan hin beeku warri sirbu jechuudha. Kan inni carraa harkadhee wajjin hojjedhe Ali Shabboo bara 2004tti Awustiraaliyaa irraa gama Ameerikaa dhufe carraa isa hojii hojjechuudhaan muuziqaa isteejii irratti haa ta'u albamni isaa Karramayii anaatu hojjete. Anaaf ka duraati muuziqaa hojjechuun akka albamaatti Ali Shabboodhaaf Kamayyii na fakkaatu. Sun booda hojjenne dhagammaan tana. Albama guutuu muuziqaa taasistu qindeesse. Ana qindeesse yeroo suni kompiitara illee kana kana hin hojjennu kiiboordumaa fi kana kanaan muuziqaa hojjenne sooftiweera sun taane. So wanni gaariin qaba. Faanii nuti deemne faanii ani deemuu jaaladhuu fi deemes fakkii warra naa ta'es warra Afran Qalloo suni. Tole, mee ammatti kan yaadattu sirboota gamiidhaaf muuziqaa qindeessitee lakkoofsaan yoo yaadatte? Dhugaa siime waggaa dheeraa waan ta'eef muuziqaa baay'ee keessatti wanni hin goone garuu ani kan inni isa guddaa hojjetu isteejii akkuma isin jedhe professionaalii kan inni muuziqaa baasee namni inni dura albama hojjedheef Ali Shabboodha. Sun booda albamni hafaa dhufee karaa singalitti deebi'aa dhufe muuziqaan Oromoo muuziqummaan alamiitu ka addunyaa kun jechuudha. Kanaaf akka albamaatti Ali Shabboo qofa kan inni ishaaraan kiyyarra jiru kan kootu namaan na hojjete ergasii asuma muuziqaa beeku yeroo muuziqaa isteejii irratti hojjedhu ifiifiin hojjedha yeroo ammoo waraabu baandii hojii waraaba namoota ogummaa adda gitaara taphatu saksifoonii taphatu yoo namni baay'ee hojii taphatu muuziqaan irra moor wanni qaba wanni gaftaan godhanii fi waan abbaa ogummaa ammaaf ogummaa dhiste gama sanaan gochuuti. Mee istee yeroo baay'ee muuziqaan kan istiidiyootti taphatamu kiiboordiin isteejii irratti taphachuutu irra salphataa. Miira akkamii qaba keessumaa weellistoota fa'aa walii walitti simsistee taphachuufiin yeroo tokko tokko nama rakkisuu isteejii irratti. Wanni lama qaba karaa lamatti hin kaya. Ka istiidiyoodhaa wannuma sooftiweeri sun akkatti opereet godhu yoo beekte laafaadha. Waan dibbee taphattu riitima kana jechuudha. Foor yoo taphattu agguma afur taphatteeti ifiif deddeebisa. So sigale sistema mutaasaa qabu laafaadha. Haasawaa fete godhaa itti deebi'aa beezii wee galchaa gitaarii galchaa akkasitti suusa godhatan nama rakkisu. Ka chaalanchi qabu isa isteejiiti. Isa isteejii kana yeroo baay'ee ani akkuma isin jedhe artistoonni Oromoodhaa yeroo noorzii Ameerikaa dhufan baay'inaan ana akka hojjetu. Sadba isaanii kana mutaa keessa qabatteeti shaakaltee wanni godhu sirran jiru yeroo namni sun sirbu isa duubaan dhaabbattee isa gaayit gootuuf yoo misteekii goote namichi sunis musmara keessaa ba'a. Kanaaf chaalanchii baay'ee qaba. Sirbaa 30-50 taphata halkan tokkotti. Imaajin kana cufa sammuu keessa qabattee yeroo isaa eeggattee deebisaa kan ta'ee fi chaalanchii baay'ee qaba. Kanaaf isteejiin baay'ee ulfaata. Muuziqaa nama dhaabbatee isteejii sana to'ataa jiru weellisaadhaaf utubaa jabaan namoota achirra muuziqaa taphatanii. Achis deebisa meeqa waa'ee jireenyaa bakka kan Ameerikaa keessatti gurguddaa weellistoota keenyaaf yeroo isaan dhufanii isteejii hojjetaa turte. Ammata meeqa Ameerikaa jiraatte ammoo gara biyyaatti deebitame? Ameerikaa walii gala ammoo 24 ergaan bahee achi dhaqee weellistoonni
baay'eedha gaa'ee hundatu akka Ifnash Qannoo, Daawudee Mukonnan, Ali Shabboo, Ali Birraa, Elamoo, Kamaal Ibrahim artistoota baay'eedha. Artistoonni ka Awurooppaa dhufan jiru, ka biyyarraa dhufanii deebi'an jiru, akka Taaddalee Gammachuu baay'ee hojjedhe. Amma waggaa 24 booda kara biyyaatti galuuf murteessee asitti hojii jedha. Amma Oromiyaa ma jiraachuuf murteessitee dhuftee jechuudha Ameerikaatti. Wallummaan dila sun ifaa jireefu. Asii bakka deemneef faayinaalee si galuuf. Kanaaf amma hojii muuziqaas kaachitti dalagaatutti asitti illee hojjechuudhaaf maaltu wannidha. Akkuma reefu sun jee muuziqaa Oromoodhaa akka biyyaatti illee yoo ifi kaayamu biyyoota biraatti wajjin chaalanchi godhuu danda'amu guddinni isaa. Kanaaf fedhii guddaa qaba asitti haaretti eegalee muuziqaa hojjechuudhaafis. Tole egaa hojii manee guddaatu si eeggata namoonni baay'eenis gara keetti ni fiigu jedhee ni yaada egaa kana booda nama muuxannoo guddaa qabdu waan ta'eef ijoollee weellistoonni buleeyyoonnis aaraanis gara keenya dhufu jedhee ni yaada egaa waan gaggaarii sirraa eegna meegaa gara walleettis dhuftee ni weellistas yeroo tokko isteejii marattis Alii Birraas gargaartee ni weellistaa sagaleen keef sagaleen Alii Birraallee yeroo walitti dhufu jira baay'ee isaa akkamiin immoo gara weellisuutti dhuftee humni weellisuu keetii yoo haala kamiin amilee guddaa horatee sii jabaate. Ani psychologically amanaan turre akka sirbuu danda'uu fi akka sagalee namni dhaggeeffachuu danda'u jetti amanaan turre yeroo takka isteejii irratti Alii Birraa hojjetu cidhaa haa ta'u konsertiilee yeroo deemnu yeroo takka Aliin sirbinaan jedha. Inni illee biree gafarata kan gidduu yoon sirbuu dandeessaa sagaleen kee sagalee bareedaadha seenanaan jedha. So fiidbaakii nama baay'ee harkaa ture. Sun booda ittiin seene namni yeroo guddaa dhiibee na galcha Alii Birraadha akkaan wallisuu danda'u malee ifitti amantummaa qabaachaa turreen. Sirbuu danda'e jedhee hin turre kanuma ni jiru. Sirbuudhaaf humnuma qabaachuu keeyyuu kan karaa sitti agarsiise. Kana itti Oromooni arbii humna isaan beeku itti. Osoo dandeettii olaanaatiin qabachuu yoo san taane akkuma sirbuu danda'u beekaan turre. Yoon sirbillee sirbaa namni dhaggeeffachuu danda'u gurra namaatiif intola jee yaadu duran. Sun booda gun laalu feedback isaa bareedaadha. Egaa Alii Wajjiniin isteejii irratti sirbaa bareedaa hojjeteetti kanatti jirtu. Sirboota Alii Wajjin hojjette hedduu keessaa kamiin jaallatta akkamitti sitti tola? Sirbaa hoobii yoo kana akkuma nasiibaatti hojjenne osoo wanni isaan turre. Aliin karadaa jiraata, ani minsota jiraadha. Maal ta'amu seeta? Kompiitarii kana eegaleen sooftiweerii waan waraabu sirba kana hoobii kajoo kana Alii Birraa waggaa 60 fi waggaa 59 dura sirbe. Sirba kana arrange godheen ifumaaf sagalee versii takka waraabee siidiitti garagalchee kompiitara irraa fudhadhee makiinaa keessatti dhaggeeffadha. Makiinaa keessatti. Ifuma dhaggeeffadha. Yoon dhaggeeffatu tolle wanni isaa gara keessaa baasee makiinuma keessa dhiisa. Ji'a muraasa booda Alii Birraan Toronto irraa karaa Minnesota dhufee airport irraa dhaqee fuudhuudhaaf yoon dhaqee isa fuudhu osuma haasawwannutti muuziqaa dhaggeeffanna jedhee siidii sun fuudhee keessa kaa'e jechuudha. Yoo dhagee wajiira muuziqaa kun bareedaadha haasas binuun an jedhe waan akkas ta'an bareedaadha jedhee mana gallee haaretti arreenjii muuziqaa isaa dalagee akkasitti sagalee irraa waraabee achumaan wallisne jechuudha. Sagaleedhaan warraa jennee sirba sana daawwattoota keenya biraan geenyuula sagaleedhaan ni jira deeman yaadda. Sirba hoobiin kun sirba aadaati. Abubakar Muusaatiitu barreessee Aliif kenne. Akka sagaleetti guyyaan naaf hin dhihu halkan nan bari'u kuttumee yaabontu. Simalina ntahu we hobi hada solibanata kana onesa kana nanjalo dukana musika kaza. Tole daawwattoota keenya sirba kana simbiraan keenya walitti deebinaa egaa Alii Birraa waliin sirba bareedaa muuziqaas taphataadha akka isaan waliin taphatanii daawwannee walitti deebinaa akkasiin immoo koofneef gidduu gidduutti hojii isaa sana firaa
waliin yeroo gaarii qabaanna jechuudha sirba kana nuuf affeerama. Galatoomii yeroo bareedaa waliin qabataa jirrutti gammadaa dhadheenyaadhaan hedduun itti tolee jira. Waa'ee Alii Birraa erga kaasnee waa dudduubatti deebinee Alii Birraa dhukkubsataa ta'e kan inni ture. Yeroo inni dhukkubsataa turetti immoo yaadataa wajjin maallaqa isaatiin waa hedduu gargaaraa ture. Ati immoo qaamaan mana yaalaa biyya keessaa ka'ee haga biyya alaatti duukaa marmaraa duukaa jooraa dhibee isaa waliin dhukkubsataa ta'e kan turte. Miira dadhabbii yeroo sii maal fakkaata? Miira sanoo akkamitti miireffataa turte? Haala san nu yaadachiisme. Wanni gaariidha. Dadhabbiin nuti mul'achaa turre Alii Birraa gargaaruudha. Alii Birraa hojii deemuudhaaf hedduu gammachuu wajjin hin godhaa ture. Wanni immoo gaggeessaa ture inni dhukkubuusaati. Kanuma wanni godha malee ani fiizikaalidha kan hojii deemee mana yaalaa hojiin ji'a lama kan Dubaay teenyee Turkii ji'a takka kan teenyee kan hojii deemaa ture fiizikaalidha malee namni akka nuti biyyoota kana deemnu akka milkaa'u fayyaan Alii Birraadha. Rabbi gaditti namni milkeessee yaadataa Junayditi hiriyaa keenya nama cimaa Oromoo guddoo keessa tokko nama yeroo maraayyuu osoo hin galatoonfanne bakkuma fedhate irrattillee nama osoo hin galatoonfanne bira taranii miti. Namni yeroo takka takka faayinaanshaalii yookaan qabeenya si gargaaru qofa miti. Yoo wanni keessi hubate yeroo ati si barbaachisutti yeroo osoo waa takka sassanne gartee osoo waa takka ifduu hin deebine dhibbarraa dhibbatti aanirra jedhee responsibility nama tokkoo fudhatee hakkamsiisuun waan guddaadha. Inni immoo nama meeqa inni aanaa haadha manaa Alii Birraa Dilii Adiliiliin nama ajaa'ibaati. Nama akka malee akka osoo abbaa warra si qofa hin taane nama beera baay'ee beekan warra jaarsa isaanii yeroo dhukkubu dhiisanii bira deemu. Nama Liliin nama ajaa'ibaati. Kanuma keessa isaanis kanneen akkuma ilmaatti anis Alii Birraadhaaf anaaf akka abbaatii akka hiriyaati. Kanaaf dirqama irra jiru sun hin raawwadhe. Kanaaf kan hojii ifaajee biyyoota kan hojii deemee fi gammachuu wajjin. Kanaaf wanni isaa kanuma seenaan isaa akka jiru Alii Birraa. Hedduu gammadee rizaaltiin isaa bareedaa ture. Aarsaan hiriyummaa abbummaan inni abbaa Oromoo yoo jennetti xiqqaatu akkasumas hin guddatu nama waa'ee Oromoo keessaan arginuudha Alii Birraa. Nuun si galateeffanna akka miidiyaattis akka dhuunfaattis galata guddaa qabda hojii sanaatiif jechuudha. Egaa gara hojii dhuunfaa keetiitti as deebisa. Muktaar Adeeroo weellistoota Somaaleedhaaf namoota public figure ta'an hojiin isaanii miiliyoonotaan lakkaa'amu guyyaa keessatti yeroo keessatti hojii adda addaa hojjetaniif walaloo fi yeedaloo laattee yeroo itti hojjechiistu mul'ata. Isaanillee yeroo itti galateeffatantu jira. Haala kamiin jara waliin hojjechuudhaaf wal argitee yeroo xinnummaa Somaaliyaa turtee wal beektu moo akkamiin hojii dirree muuziqaa keessatti wal agartan immoo akkamiin weellistoota Somaaliyaa jajjaboodhaaf wallee kennitee akka isaan sirban afaan Oromoodhaan akka isaan sirban taasisuu dandeesse? Sirriidha. Kan dura afaan jaraa beekuun akkaan jara wajjin konnekshinii jiraatu godha. Muuziqaa isaan hojjedhuuf isaaniif illee ni hojjedha muuziqaa jara Somaaliyaatiifis. Biyyuma alaatti Ameerikumatti hojii hojjenna muuziqaa dhufee namni dhufan ni hojjedhaaf. Kana keessa wanni konfliktiin yookaan rakkoon Somaalii fi Oromoo jidduudha naannoo baha Oromiyaa kanatti. Maal wanni na yaade ani aartii keessan jira malee siyaasaa keessa waan hin jirreef haguma dandeessu kuma reefu hin jedhee waan qabsoo kanatti waan dandeessu goota. Karaa miidiyaa jalaatiin BBC afaan Somaaliitiin yeroo baay'ee interview kennaa waan yeroo sun deemaa jiru. Maalin jedhee yaadee maaliif warra aartistoota jarri dhaggeeffatu warra aayikaanii ta'an jaraaf afaan Oromoo akka isaan sirban maaliif hin goone gajoo na keessa dhufe. Maaliif nuuhoon fuula dhaabbatee turu Suudaaniif afaan Suudaanii wallisee akka Oromoodhaaf Suudaan obboleeyyan ta'an
afaan Somaaliitiin illee wallisee akka hiriyaa Oromoodhaaf uumuuf warra tattaaffii godha keessa nuun tuma tokko Ali Birraan afaan Somaalii akkasumas sirbee jira Eelamoo Alii artistoonni Oromoo baay'een wanni uumachuudhaaf michuu Oromoodhaaf obboleeyyan maaliif uummanni Oromoo dura dhaabbatee Oromoo akka Oromoon bakka hin geenyeef tattaafatan baay'eedha. Kammoo Oromoo qarqaaruudhaaf cala dhaabbatan zeeroodha hin jiran gaafa Afrikaa kana keessatti. Kanaaf hamma dandeenyutti tumsa. Obbolummaa at least yoon tumsanillee akka rabshaan nutti hin goone. Kana wanni isaa gooliin isaa kan hidhanii akka jala kun sirban godheef kanuma shanta shubbisaa Yoonis Abdullaahi faan Mogadishotti sigistii keessaan hojjechaa turan. Weellistoota Somaaliidhaa akka afaan Oromoo sirban godhuudhaan kanuma irratti xiyyeeffadhee jiran kanneen awwaalee jiranii. Awwaalee Adamiitii fi Hodaan sirba bareedaa laattee keessattuu bareedduu Oromoo kan jedhu akka Somaalee ta'e waa'ee bareedduu Oromoo akka sirbu taasistee kan jirtu. Faaya Oromoo kanaa fi biyyoota Oromoo magaalota Oromoo kana akka inni bareedduu Oromoodhaa jee faarsu godhee katabee muuziqaa harka iyyaan hojjedhee waraabee fi hiriyaan kiyya viidiyoodhaa waraabee Liibaan jedhama. Liibaan istiidiyoo akkasitti wanni sirbi sun gadhiifame sirba hedduu jaalatame. So namni paasiitiif yaadu eegale. Sun booda hodanni dhufee sirba Bakar Waaree jedhu. Waa'ee Bakar Waareetii fi seenaa isaatii wajjin qabsiisee sirbitee kan wanni kana godheef kaka'umsisaa tumsa Oromoodhaaf qabsoo Oromootiif tumsa fiduudhaaf. Yoo akkuma reef jedhee diinagdeeyin fiizikaala dhufanii nullee qarqaaruu baatan dhakaanu haaraan sun akka nurraa dhaaban qofa. Maaliif duraan jara biraatiitu jara kana bitee yookaan propagaandaa biraatti oofee akka isaan lafa keessan fudhatanii jiran maarree jiran kana irratti atleast akka nurraa qabbanaa'aniif goolii isaa kanuma. Ka dhugaatis Oromoo, Affaar, Somaalii jedhu kun uummata kushidha. Uummata afaan isaanii walitti dhiyaatu, akkaataan sirbiin walitti dhiyaatu, akkaataan kiin keenya paantoonik wanni kan cuftu tokko ollummaadhaan tokko kiiloomeetira 1700 ollummaa qabna. Kanaaf namoota kana wajji jiraachuudhaaf ikoonoomikaalii haa ta'u poolitikaalii waliin makamuun marti wal godhuun barbaachisaadha jennee wanti amanneef. Kana raawwatti. Hedduu galatoomii kun hojii namoota kaaniif dhaloota haaraaf illee fakkeenyummaa guddaa uumuudha. Keessattuu weellistoota obbolaa Oromoo ta'an hojii kennitee fi akka isaan waa'ee kee sirban waa'ee kee beekan afaan isaaniitiin ammoo sabboonummaa Oromoo illee lallaban taasistee gahee guddaa baatte egaa ulfaadhu jenna. Mee fuuldurri aartii Oromoo maalii? Qindeessitoota muuziqaa Oromootiif maal laamta yeroo keenyatti fayyadamaa deemuu fi carraa isaan sii kenna. Mee fuuldura aartii Oromootiif qindeessitoota muuziqaa Oromootiif waan hojii maneedha jettee yaadduuf ergaa dhaamtuu qabaatte hiree isaa sii kenna. Sirri amma aartiin Oromoodhaa sadarkaa inni jiru sadarkaa fiinxee arga jedheetiin yaada. Akkaataa muuziqaan itti hojjetamu warreen jedhamu namoonni akka Daawit Taaddasee fa'aa yoo beekte. Daawit Taaddasee fa'aa. Omar fa'aa eenyu Ibrahim fa'aa ijoolleen baay'ee jiru. Warri muuziqaa sirriitti hojjetan. Warri galateeffachuu beekan illee jiru. Akka Odaa Awwaardii, Hacaaluu Awwaardii irratti sirnumaan akkuma addunyaa biraatti waggaa kana keessa muuziqaa kamiitu bareedaa ture, qindeessaa kamii, sirbaa kamii, walaloon kamii, kilibbiidhaan kamiitu tokkoffaa bee jedhanii sadarkaa kana dhagahuun keenya waan guddaadha. Ani yeroo baay'ee eeguun madaalu kan dura jalqabsiiseeti. Eessarra akka turree fi har'a eessarra akka jirru. Kanaaf wanni itti jiran waan gaariidha. Jabaadha jedhan. Kana akka bidduun deebina. Galatoomii yeroo bareedaa waliin qabaannetti wantoota gurguddaa kaasnee haasofnee mudannoo fi muuxannoo kee irraa waan baay'eetu baratama. Atis hojii gurguddaa hojjetteetta. Daqiiqaa tokkoof dhaamsa yoo qabaatte ammas siifin kenna. Dhaamsa hafe jettu gama kootiin fixadheera waan itti gaafadhu yeroo keenyatti fayyadamaa deemuuf wanta hin qabadhe
daqiiqaa qabnu hundarratti fayyadamee fiteera yeroo isaan sii kenna hafee kanaan dhaamsadha kan jettu. Hedduu galatoomii anillee waan baay'ee kan hin jedhu qabu wanni jechuu barbaadu miidiyaaleen Oromoodhaa kanatti intarastii aartilee fi qabaatanii hawaasa isaanii biraan gahuudhaaf waan waggaa 10 duran turre yookaan waggaa 15 dura waan turaniif anaaf gammachuudha. Istiidiyoo keessan dhufee dhaamsaan qabuu fi hojii kiyyaa asirratti waan isin nagaafattan deebisuu kiyyaaf kanuma galatoo waan isin hin jaa warri mana teessan daawwattanis fayyaa ta'aa barbaadda. Hayyee kabajamii ulfaadhu. Kabajamtoota daawwattoota keenya turtii nuti Muktaar Adeeroo ogeessa muuziqaa akkasuma barreessaa walaloo fi akkasuma yeedaloolee hojjechuudhaan ijoollee Oromoo bira darbee walisoota saboota biraatiif kennuudhaan waa'ee Oromoo akka leellisan akka bareedina Oromiyaa faarsanii fi eenyummaan Oromoo eenyu akka ta'an akka isaan addunyaatti mul'isaniif nama gumaacha mataa isaatii baachaati turedha. Isteejiiwwan garaagaraa irratti ammoo gidduu gidduutti viidiyoo isaa isin biraan gagaa turreerraa waan baay'ee argaa hubataa namni kun edda Muktaar Adeeroodha jettanii akkasiin yaadataa turtan illee abdii guddaan qaba. Yeroo gaarii waliin qabaannetti hedduu bashannantanii bohaartanii barattaniitu jedheen abdii qaba. Kanarraa keessumaa shirri keenya sumarratti gudunfina torbee nama biraa yookaan keessummaa biraa akka agaa wal agarrutti nagaatti ni isiniin jedha. Lalisaa Lamuun ture. Lammi Solomoon immoo gama ogummaa kaameraaf teeknikaatti na waliin ture. Qophiilee shirri FIB afaan kanneen biroo nutti fufuu gama keenyaan nagaatti.